Nikah datani jarra. Anti buat muna ati follow de bisi bisa kana. Follow na dia. Assalamualaikum. Nego gafi jara nama kare nego ame gafi gafa dara. Jarti jinni? Amin. Nikah datani nikah ni dame? Naam dame. Masya Allah. Wallahi nikah ni jirame nan nagati wanta karako ta kangabu. Kino ko muja sinjeru kana gidi to sinjeru kana. Wanta karako kangabu wakabete wadi jiran. Nikah ni dame? Wallahi ani edu ta kada sunai jete mari ani barna makana uso wajinde ne kararu yetu da jinni nubira kana bishan ke ga setu jiraban. Assalamualaikum. Alex taye Ani gaaffiidhuma beekumsuma walii galaatiif hawaa gaafachuuf ture jechuun wanti akkasii haaraadha sii galee hawaasa keenyaa fi harki caalaan namaa garaagarummaa jinniitiif seexanaa kan hin beeknetu baay'eedha. Yaadni kiyya sinii gale. Sanii fi garaagarummaan jinniif seexanaa maalii tokko isa kana. Lammata immoo boleettii keenya kanan gaafadhu nikaan akka hidhameef illee dubbattee turte immoo nikaa kana eenyutti hidhe jinniidhumatti hidhe moo namatu isin gidduutti hidhe isa kanadha. Inni kan biraan akka obboleessaatti namni jireenya fedhe jiraachuu danda'a. 666 warra jedhaman warra illuminaatii kan gabbaruyyuu jira kan jara fuudhu jira jireenya filate kan jiraachuu barbaadu kamiyyuu jiraachuu danda'a. Sun mirga keetii garuuti akka nama tokkootti ati maqaa kee maqaa tiktokii isaa ta'u namnis kan ittiin si waamu jaartii jinnii osoo hin taane maqaa kee kan uumamaa kanaatiif abbaan kee si baase kan namni ittiin si beekutti jijjiirradhu siin jechuun barbaada akka obboleessaatti kanuma galatoomsitti haa tolu siin. Yaa Alex taayee gaafii bareeda gaafattee gaafii gaafattee rasii deebisuu dandeetti. Maaliif kan biraa qoy gaafii tokkittiin naafe dhiifama gaafii tokkittiin naafe akkuma dhiirri jinnii jiru jinniin dubartii ni jirti. Jinnii dubartii sana keessa ammoo nama kana wajjin kan wal fuudhee ni jirani. Nutis ni fuuna oo karaan bareedaa ta'e kanuma naa deebisa galatooma. Yaw kainani asirratti maa jiru kun ragaa qabatamaa dubartii jinnii dhiirri keenya ka fuudhe kan si ta'u haga majara ajjala fadha geeffee turre. Ani reefuman dhufa. Aanaa hiyyatti iddoo dhalota hiyyaa aanaa hiyyatti harargee lixaa keessatti. Yaw gaafa ishiin beellama qabdu sanii sheekota irratti nama kan dhiyeessee isaan fiduu danda'an ilmoota akka irraa qaba jinnirraa ilmoota akka irraa dhalee kazaa san booda bakka waan jiru hundaa'uu gaasan dhageesse yoo rabbiin jinnii fi namni rabbii hijaaban hedduu kaa'e malee rabbiin nama fedhe hijaaba hedduu kaasa rabbi jechuun dandeettii isaanii beekan jechuun namanaa. Alex taayee nikaa hidhamteetti isa jettee fi mucayyoon kun dadhabdeetti nama hundaa wajjin iyyaa oolte beekta. Nikaa hidhamteetti mucayyoon kan hidhee obboleessa siiti. Sii galeera? Okay. Dhugaasuma gatiin hin barreeffani ani baruu. Ati hin barree dhugaa keeti hin barre maaliif ani immoo garaana nyaatte beekta nama hundaa wajjin iyyaa turte ammallee koomentiin kana jalatti barreeffamu waanuma badaa namni kan keenya sammuu isaa dhagaa ta'e jedhi. Waa'ee dhuma uumama jinnii kana adda nuu baasaane uumamuma jinnii kana uumama akkamii akka ta'e. Toofik laa dhageeffatu toofik uumama jinnii wanni addaan nu baasaa wanni jedhamee hojiitu jiru kana jinnii jaalkaa mudattii mataa warree sidaatiiti tokkoffaa dhageeffadhaa isinitti maal. Waa'ee jinnii yoon beekin deemaatiin sheekota yookaan imoo keessa dhagaa yookaan ammoo bunni irra imeelii kana wanni irra gaatiin natti maa kana iskaayipii irra gaatiin laala baradha waa'ee jinnii waa'ee sheekaa wal barbaada. Miti kaa dhageeffatu dhageeffatu waan lafa irraa mucayyoo kana gargaaruudhaaf jecha deebisu. No keessaan barachuun danda'a waan akkanaa yookaan nama irraa dhaqeetiin sheekota irraa barachuun danda'a mucattiin tun nama sheekaatii miti nama xiqqoo ishii quraana karee wanni isheen isin beeku qabdan. Yoo namni asirra dhufee mucattii atillee gaafima akkana itti gaafate kunillee akkana illee addaan nu baasu bakka sheekaa dhaqanii bakka guddaa dhaqanii gaafachuu qaban malee mucattee asirra warreessuu wanni hin qaban. Wanni qabu hin jiru si galee namni jinni itti heerumuun uummata keenyaa yoo haarawaa ta'e qureeshoota duraaniitiif yookaan ammoo namoota guddaa duraaniitiif homaa rakkoo hin qabu. Kuni wanni namoota qareebiin homaa ustaazaa homaa jedhu. Bultii anteetti illee kabajaa qabaadhu muna waa'ee subartuu irraa bultii anteetti kabajaa qabaadhu waa'ee jaarsaan keessaa irratti qabbaatee haasoo irraa illee qixxeeffadhu. Gista ka sheekha wal dubbannaan san booda bultii antee uffadhu inni sun illee waan sun jedhamu beektu abbaa warraa kan keessu illee akkasuma ichiti waa'ee kan keessatti gabbaastee asirratti naasanii ni gaa sigalee.
Ayyee galatooma yoo dogoggora gocha ulfaadha. Siifana dabama wallahi qaxxaallo zaata rabbiin haa ta'u akaakayyuun kiyya dur zaata rabbiin haa ta'u siifana dabama beest of siriidha taphni jalqaba. Thank you. Abaaboo sadi naa qopheessaa. Faamilii naa ta'a. Taaptaabii kuma shantamii sagal gootan maal taaptaabiin ummatuma ajaa'ibaati dhugaa rabbii warreen jala jiru kunis. Abaaboo shittii kudhanii naa kennaa. Waan kudhanii naa kenna waan kudhanii wayi ababaa kudhanii haa ta'u shittuu haa ta'u waan kudhanii naa kenna gaayis adabuun fedha dhugaa rabbii. Gadaa ko amma wiinii 19 bishaan dhugeera makii dhaammadhu giiftii keetti nagaa dhaammadhu. Na dhagai wallahi wiinii kee 19 kanatti dhaammadhu nagaa. Salaam bayaachuu. Gaayis wiiniin kiyyaa kanarraa hin banne please. Wiinii si kana nagaatti dhaammachiisaa. Amma sa'aatii kanatti dhungoo sanan shannaa godhaa. Gifti. Wayini sadiin baay'isuu gargaaramu. Nara balleessee babbadee baqa. Gada my boss, my king, you are king of king. Nuriko, Allah, Allah, in sodatina. Sadiin baay'isa waan ta'eef in sodaa attifru, in sodatina. In sodatina. Wallahi in sodatina. Wiinii 19 bishaan obaasuu dandeessu amma laal. Sadiin baay'isa. Let's go. Tokko qofitti hafte dhungoo. Thank you so much. Dhungoo tokko qofittiin barbaada gaalaarii koo guutuudhaaf. Andi kiisiin bicha yenee qoonjoo. Wario, thank you so much. Dhugaa rabbii thank you abbaa kamal hedduu filatooma. Gadaa thank you. Thank you so much. Dhaqqaxamte. Garganaa goote tokko naa dabali bakka guutee jechuudha gaalaariin koo guutee. Galatooma. Numeersoon andi kiisiin bicha falligaallo. Cufate sana booda gaalaariin koo. Andi kiising 8-9 guutuuf tokko kiisingii tokko qofan barbaada. Andi kiising falligaallo. Neetwoorkiin immoo miqqeenyaadha sa'aatii kana kan nama qabate. Kuma 10 kana yookaan bishaan obaafne yoo qoy. Atamma waan nu mo'atte ta'e atamti nuti nama kana jijjiiruu danda'u dhala lama sa'aatii kanatti. Guys, tap godha shi tap godha mi usaa tap Allah godha. yakbirish ፈጣሪ የልብሽን ይሙላልሽ ኑር ኑሜርሶን thank you Galatooma wallahi. ጋላሪ ሆና በላ አለኩ ኪሲንግን ጩፈሜ አማ በቃ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን መኪን ኩማ ኩዳ አፍሪ ረጅርቲ ኑቲ አማ ኩማ አፍሪ ዲበቶር በረጅራ ጠበከና ሞአቹ ቀምና በከላስ ኦኔ ቀምና ኑቲ ፊዳ ብራዚል ኩበረካ ዳታ አቲ አከሲ ቡ wiinii 19 jala daaraa goone makarina daansi ani isinii danda'u jechuudha yoo makii kana wiinii 19 jala balleessitan. Gaachifnee ramma Allahumma ahsin kaatimatanaa jechuun yaa rabbi dhuma keenya bareeche jechuudha afaan arabaarra gaafa hiikamu. Waan garaataa bittaasa. Allahumma ahsin kaatimatanaa yaa rabbi dhuma keenya bareechiitii wiinii makii 19 kana daaraa godhe. Amma onneen keenyallee onnee guutuu ta'aa jira. Maaliif gaalaarii illee noo guuttee jirti. Numeersan thank you very much. Onnee amma siidaa Biraazil itti darbinaan moo anneerra waan na amana siidaa Biraazil qofatti darbaasin. Siidaa Biraazil itti. Thank you so much. No way. አስደነገጥኳት። ፈርታለች። 3 ቅጣት ነው። አደቢ ተኮፋ መታ እንዳበተ ቡሲ ሰዲነት መቴ ወልራን ኩት የሮና አደቡ መሰዲ ወልዶ ከይማማ መታ እንዳበተ ለመፋ ኩርሲ ቀበቴ ዳበታ ሰደፋ ከማቶ በሲጣ ተበተት ሲበና እሺ ኤበቶ ኮትና ኤቢሲ አርፋፋ አንድ መረቅልኝ ለምርጫ ጊዜ ቁደን ኦፍ ከበልታ ከገወት አኒ ገዋለ ቻይፍ ከበልታ ከባድ ነው ግን ጋይስ ናፍለዳየ አሞ ፋሚሊዎችን ልጠይቅ ኦፍ ከበሌ አንጎዋለ ጀቹ ደሞ ኩርሲ ባዴ ዳበቹ ደሞ ኮቦሲታ ሰየዱ ሰነ ደነሱ አነምኒ ጉዳን ኩ ነሞ ኮቦሲታ ሊዮ እንደነሰ ነምኒ ቪዲዮ ነሞ ወራበት ይሰከሞይ ጋይስ የትኛው ይሻላል? ይሄ ጌም ነው። ስለዚህ ምረጡልኝ። ሲርቡን እንተው ና ነምኒ ጉዳና ከመት ኮቦሲታ ጀድ